Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mee barnoota herregaa kutaa 8ffaa kana arran tana kan ilaallu tiyooremii yuukiliidii fi garagaltoo isaa kan jedhu akkasumas jalqabni isaa tiyooromoota rog-sadee kofa sirrii irratti kan jiru rog-sadee kofa sirrii gaafa jiru kan kofa akkamii qabu tiyooremiin jiru tiyooremiin rog-sadee kofa sirrii irratti kaa'ame tiyooremii yuukiliidii fi tiyooremii Paayitaagoraas kan jedhamu jira. Innis rog-sadee kofa sirrii kanatti mee tiyooremii Paayitaagoraas yoo laalle Paayitaagoraas maal dubbatee ture? Tiyooremii Paayitaagoraas kan jedhu kana jalatti Paayitaagoraas maal jedhee ture? Rog-sadeen kofa sirrii tokko yoo jiraate kofti sirrii kunis rog-sadee abbaa caa kana irratti sararaan parpendikularii haayipootensii AB'dhaa wajjin parpendikularii ta'e AB'dhaa wajjin parpendikularii kan ta'e caadaan yoo uumame kana booddee asirratti A bakka tanatti argamu kanaa fi B asirratti argamu kana yoo shalaynu isaas akka tiyooremii akkaataa tiyooremii yuukiliidiitti maal jedhee A iskeeriin yoo A iskeer yoo goone caa isa dheeraa kana jechuudha baay'isuu caa isa dheeraa kana baay'isuu isa asirraa hanga asii jiru jechuu caanii caa baay'isuu baa tokkoffaati yoonii fi A barbaannu yoo A barbaannu caa baay'isuu baa lammaffaati A isa as jiru kana yoo barbaannu jechuudha. Caa baay'isuu baa lammaffaati. Yoonii fi ammoo baa isa bakka tana jiru yoo barbaannu roga asirraa kana jechuudha. Roga asirraa kana yoo barbaannu baa kana iskeerii goonee caa isa dheerina isaa asii A'dhaa ka'ee hanga baa jiru kana caa kana baay'isuu baa tokkoffaati jedha. Kun tiyooremii yuukiliidii jechuudha. Tiyooremii yuukiliidii akkana jedha. Mee fakkeenyaanis yoo ilaallu fakkeenya fudhannee haa ilaallu. Asirratti gaan mee fakkeenya kana haa ilaallu. Fakkeenya kennamee jiru kanarratti mee rog-sadee Abaa caan rog-sadee Abaa caan isa kana baaneeti kofa sirrii haayipootensii isaa Abaa fi caadaa olee gara caadaan kamii olee gara haayipootensii Abaa kanatti jechuudha. Asitti qixa kanatti parpendikularii uuma yeroo kana digirii 90 uumaa jechuudha. Olee gara Abaatti haa ta'u yoo jenne Aadaan 16 seentimeetira yoo ta'e daan bakka kana walakkaa bakka A fi B sararri parpendikularii caadaan gubbaatti gad dhufu kana jechuudha. A'rraa ka'ee hanga daatti kan jiru 16 yoo ta'u B'rraa ka'ee ammallee hanga daatti kan jiru 9 B'rraa ka'ee hanga daatti kan jiru 9 ta'a jedhee jira. Asirraa amma maal barbaade jee baacaa fi Aacaa baacaan eessarraa asii hanga asii kan jiru kana Aacaan asirraa kaasee hanga asiitti kan jiru akkasumas caadaan olee asirraan gad jiru kanaa jechuudha. Egaa amma asirraa kan nuti barbaaduu dandeenyu karaa salphaatti kan nuti barbaaduu dandeenyu Abaan akka caatti fudhatama. Abaan akka caatti fudhatama. Abaan hanga asiitti kan jiru kana jechuudha. Egaa caan kunis akkamitti argamaa yoo jenne isaan kana lameen yoo walitti idaanu 16 fi 9 yoo walitti idaanu 25 ta'a jechuudha. Dheerinni
irraa ka'ee hanga baa jiru 25 caa argannee jirra jechuudha. Asirra dhaabbannee egaa a iskeerii yeroo barbaannu karaa salphaadhaan a iskeerii wal qixa ni ta'a. Caa baay'isuu baa lammaffaati. Caa baay'isuu baa lammaffaati. Caan keenya 25 eega jennee baa lammaffaan ammoo 9 jechuudha. 9 baay'isuu 25tis meeqa ta'a? 225 ta'a jechuudha. Kana booddee iskeer ruut goona. Aan iskeeriidhaan jira waan ta'eef iskeer ruut yookiin andar raadikaal gaafa goonu 15 ta'a jechuudha. Aan keenya aanis kami asirraa hanga caarraa hanga daatti kan jiru jechuudha. Isa booddee lammaffaa irratti kan nuti barbaannu baa iskeeriidha. Baa iskeerii yeroo barbaannu baa iskeeriinis wal qixa ni ta'a. Caa baay'isuu baa iskeeriin wal qixa ni ta'a. Caa baay'isuu baa takkaffaati gaafa jennu caa jechuun 25 baay'isuu baa takkaffaa jechuun ammoo 16 baay'isuu 25 wal qixa 400 ta'a. Baas raadikaala jala galchinee andar raadikaal gaafa goonu baa iskeeriin baatee baa 400 raadikaala jala gaafa galchinu 20 ta'ee baa jechuudha. Zan aarraa hanga caatti kan jirus 20 ta'a. Asirraa caarraa hanga baatti kan jiru immoo 15 ta'a. Kana booddee ammaas kan barbaadnu caadaa asirraa hanga kan jiru kana jechuudha. Caadaanis akkam ta'a? Caadaan sarara asirraa hanga dhaabbatu kun wal qixa ni ta'a. Baa takkaffaa baay'isuu baa lammaffaati. Baa takkaffaa baay'isuu baa lammaffaa jechuun 16 baay'isuu iskeerii isa kanaati. Haa jennu iskeeriin caadaa iskeerii yogguu goone baa tokkoffaa baay'isuu baa lammaffaa wajjin wal qixa. Kana jechuun 16 baay'isuu 9 wal qixa ni ta'a. 144 raadikaala galcha iskeer ruut goona jechuudha. Andar raadikaal gaafa goonu caadaanis iskeeriin caadaa ta'ee baa 144 ammoo 12 ta'a jechuudha. Kanaaf dheerinni asirraan gad jiru kuni 12 ta'a jechuudha. Caadaan 12 ta'a. Tole mee asuma irratti haa dhaabnu.